وليا تنادى قساني جولي دقا جيرا تنكا دساني وفاتت القابا أما صبنيا تاني إذن الدرمادا كدايماني إذن الدرمادا كدايماني علمني في توسا وقام قرقاسا يقصى لمني لا إيا وللاسا لبسا وسيسا وانغدن سودا أدوما فتاني وجوبي نشاري تتين دابتاني ملكي دابكاتي تمارنا توني ربي جنگر غارا يوسانگر غرتاني ربي جنگر غارا يوسانگر غرتاني علمني في توسا وقام قرقاسا يقصى لمني لا إيا وللاسا لبسا وسيسا يا أبا الماني ني بيتا الموت يا هذا الماني تنجيني بوغرتي روباف جاما مرتي إيساني تبوتي برنو تاو مالا الرئيسان تاتي إنو تدير ماتا يواتي جلجتي إنو تدير ماتا يواتي جلجتي علمني فين سا وانقابو غرغارسا دقرسا لمي دا إيا وللابسا Debisa kusisa Mandi giranyatu Roko tutti gira Hammana arkades Errimni malirra Borum sisaniho Alama daftara Ya bulayam liya Afira abshira Ambawang nabitin Zikhanna daftara Ambawang nabitin Zikhanna daftara علمني في توسا وقام قرقاسا يقصى لمني لا إيا وللاسا لبسا وسيسا يا أبا الماني ني بيتا الموت يا هذا الماني تنجيني بوغرتي روباف جاما مرتي إيساني تبوتي برنو تاو مالا الرئيسان تاتي إنو تدير ماتا يواتي جلجتي إنو تدير ماتا يواتي جلجتي علمني فين تنسا وانقابو غرغارسا دقرسا لمي دا إيا وللابسا دبسا كرسيسا أكاديماتي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا أورومي إسلامي تلفزيون خان فقو في إيه جرتان هندي خيسانو بكا جرتانيتي سلامني ربي إسنرتها جراتو يجرا ربي سبحانه وتعالى ورقرتي جاء خيستي ملكا وربي نهاتاسيسو أمة خنيا خان إسلاما هندي خيسانو ربي سبحانه وتعالى رمضان ملكي الدنيا في آخرة نقبات ربنا هو يجعل ربي سبحانه وتعالى نور رئيس هاك إيولو أرانت نجا أكوما قرتانيتي يربي فري سبحانه وتعالى وني الراولي في دبت شفتينيو زكاة جمعة جولا زكاة توني شرع إسلام خيستي على خمين لالمتي وانجؤوا ولي فلال يا ربي نولافس إن شاء الله زكاة تونيغا أكوما بيتانيتي يعني أفان عربا خيستيس هي كما قبدي أكا شريعتيس هي كأدا قبدي جولا دوبغا زكاة شريعتي أكاميتي لالما وانجؤوا للاليجو إسين تنقبابتي زكاة توني وان ربين سبحانه وتعالى نورتي واجب قولي خنافو قباب سيني أكا شريع إسلامتي زكاة توني مالي ولي قلامي سغنتاتنا خيستي زكاة وان إسين تاتي أكا قرتي قباب سيني ولي إبسنوتي أبدين قبا نمني سغنتاتنا داوتن هدولي خيسا سينو بانو تكيسيني زكاة وان إسين تاتي إفا ولي قوني أكا دينو أبدين قبا إن شاء الله
Zakaa jechuun akka gartee lugatti haalallu dura zakaatu annamaa jaaniin yani isiin tun barakaadha takka guddina. Zakaa jechuun ammas qulqullina yani qulqullina akkasumatti barakaa jechuudha. Akka shari'a islaamatti yoo ilaalle isiin tuni zakaa gartee jechuun waan horii rabbiin subhaanahu wa ta'ala dirqama gabrootan isarratti godhe nama ani muslima ifiin jedhu hundarratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala dirqama godhe. Zakaan horii tokko hagartee amata tokko naannawee sirratti deebi'e horii tokko arraan tana doolaara 5,000 qabdaa jennu. Amma gaa nisaaba jechuun akka doolaaratti gizeenii fi bara 2020 kanatti hiikamu doolaara 4,974 doolaara 4,974 namni qabu amata guutuu yoo sirratti naannawe doolaarri 4,974 akka doolaara Ameerikaatti yoo amata kana qabaatee ilaa amata dhufu sirra naannee wanni hagas takka gartee doolaara hagas takka gahu horii keetirraa qabeenya keetirraa hagas takka hagahu kana gadaa akka gartee yani mana bittaa gurgurtii ati gurgurtu mana sanirraa illee zakaa baasuun dirqama. Mana gartee ati gurguraaf qabdu kiraaf qabdu kabaniteef qabdu horii isaatirraa baasta. Horii inni fidu san gartee horii lafa taa'u san inni fidu san irraa baasta. Yoo makiinaa gurgurtuu taates horii inni gartee itti shalagamu san irraa baasta jechuudha. Horii tirfii inni fidu san irraa. Yoo lafa qabaatte horii san jechuudha. Yoo hin taane immoo waliigala lakkooytee waan qabdu san irraa hafaltaa jechuudha. Gabaabatti isiin tuni ija akkamiin ilaalamti? Sunnaadha waajiba zakaan tun. Zakaan tun dirqama. Arra hedduu keessa seenuu barbaannu maallaqa hagamii fi kanallee numaan tuttuqee malee dubbiin keessi fagoodha. Kaalkuleeshinii hedduutu jira. Herrega hedduudhaatu jira as keessaa. Namni tokko zakaa akkatti baasu. Zakaan tun horii eenyuuti? Horii miskiinaati. Qabeenya gartee rabbiin si badhaase. Khasi badhaasee irraa miskiinaaf hannisin jee horii keetii miti. Qabeenya kun qabeenya rabbiiti. Duraan dursee qabeenya ati qabdu kun kee akka hin taane beeki. Maaliif Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ni jaaje ilmi namaa kun guyyaa qiyaamaa. Yani maali jaaje jettee way horii koo way qabeenya koo jaaje. Hal laka min maalika illa ma akalt fa afnayt. Saboo horii khiyya qabeenya khiyya جتها جاء رسول صلى الله عليه وسلم نجي أن نجد نما خنان هل لك سبو سيفتها داهي هورين سيف نجراهي هورين أتي أمدورا قرتيج أراك أتي نجرا يقول ابن آدم مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت سما الليني سيفته نجراهي وان ناتي في التئمالي ماليني أتي كأبدو مخامي خنياتي في التأتو خيتي تاك أو تصدقت فأمديت تكامو صدقتي وإفدورا دبر فتيوتي مالي مالينياتي قبضو هنجرو تكاهو أو لبست فأبليت تكامو أفتي فتي نامي توكو ني أفتا وچون تكا ني دمتي تكا داراتاتي ونياتي قبضو قبيني خيچون ساني مالي خساني أچي جرو horii gartee namni si dhaalu ilmaa kee jallaa fi diriiraa jaartii tee gaarii fi hamtuu haadhaa fi abbaa kee gaarii ta'us hamaa ta'us ummata gartee obboleeyyan kee adeerottan kee warra gartee shari'aan islaamaa lafa keessa jira akkaataatti si dhaalan ilma kee kakaleessa si ergamuu dideessan bar horii subhaanallah bar ajaa'iba rabbi ilmi kee kakaleessa si ergamuu dideessun yoo biraa duute horii ni si dhaalutu jira jechuudha. Ilmi kee diriiraan kakaleessa si ergamu sunis khasi ajajamaa turan sun waan si dhaalutu jira jechuudha. Jaartii tee ilmaan kee haadhaa fi abbaa kee qabeenya isaan si dhaaluu danda'antu jira.
qabeenya ati qabdee baankii keessa jirtuun keessa fakkaate malee yoo ati irraa sadaqattee yoo irraa uffattee yoo nyaattee dabarsitee malee wanni sanii gaditti hafe yoo biraa duute keetii miti. Qabeenya horii ilmaan kee si dhaalan jaartiin tee si dhaaltu takka yoo ati duute illee jaartillee yoo jiraatte ilmaan isii si dhaalan haadhaa fi abbaaleen si dhaalan jechuudha. Walii hagallu. Bakka kana akka gaarii hubadhaa. Horii keessattiin fakkaatiin onni ati baankii keessatti kumaantamii lakkoofitee qabdu. Miliyoonaan lakkoofitee qabdu. Horii dhaalmeenii kasi dhaalu haqatti qabu jechuudha. Sun sani. Kanaafuu duniyaa kee keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa zakaan tun waan Rabbii waajiba godhe. Ta isiin nama beekamtuu taateef kennamtu sadaqaa jechuun. Sadaqaan zakaan jechuun nama beekamaadha qabdi. Zakaan nama hundaafuu kennamtu. Nama beekamaadha qabdi. Akkuma Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Quraana keessatti suuraa Tawbaa keessa nu lakkaayetti إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله يا رب سبحانه والله عليم حكيم إنما الصدقات برزكانتم صدقانتني للفقراء والرقبو أكان أبين خيس لفتقته والمساكين والرقرتي وان فتروك أبو خمو بروان ياتون قمني مسكينة في فقيري ولي لما مسكيني نمتك أولي تاتو خمكينة أبو مسكينة جرابيك نمني منك أبوس مسكينة فقيري خمنان قمني خالا منان قمني وان ياتون لين قمني خمنك أبوس خمو حركة في أفان جدو جراتو gartee cheeka jiraatu kunillee miskiina beeki qabaataa fi seen dalagaa qabaachuun kee qabeenya si qabaataa sin godhu dalagaa ni qabda gaafa dalagaa dhaabdeeti namni waa takka hin qabne miskiina beeki faqiirri immoo nama sii gadi ta'e dalaguma sanuu hin qabne waan nyaatu hin qabne jechuudha sadaqaan miskiinaafis faqiiraafis jechuudha zakaan tun wal'aamiliina alayhaa warra gartee ammaas والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل ربين أماس ورا زكاة غور فيدو تجاراتو فيدو كاباتاتو فيدو لباتاتو نمني زكاة سرا غوري نموت زكاة إسان حقا ودتني بجيسو فيدو شيخاتو خبر الله هاتو قادي هاتو خبر الله هاتو زكاة سنرا وان إساني خن نموت جرا زكاة سنرا وان إسان ودتني جرا أماس والمؤلفة قلوبهم يجون ummata gartee arraan tana amantii islaamatti seenee jechuudha. Warra arraan tana gara amantii islaamatti seene. Warra waa takka hin qabne san ka amantii islaamaa qeebale isaaniif ni baqqaati. Akkasumatti warra liqiin irra jirtu, warra liqiin gartee mataa garagalchite, warra liqii ifirraa kafaluu dadhabe ummata akkasiitiif kannitee liqii ifirraa kafalanii if qulqulleessu ummanni sun rakkoo deenii jala if baasuudhaaf jechuudha. Fira kee meeqaantamtu jira, obboleessa kee meeqaantamtu jira, abbaadhaa fi abbaa kee meeqaantamtu jira. Zakaan tun miskiina fagoo biran dhaqin. Sii galee zakaan haadhaa fi abbaa irratti hin baatu. Ilmaan keetii irratti hin baatu, jartii irratti hin baatu. Akaakuu kee fi akkoo teetii irratti hin baatu. Faamilii nama sanii akka gaditti ni baati. Obboleessa kee ta'e takkaamuu nama biraa miskiina dhabaataa yoo ta'e yoo liqii irra jiraate ta'e dhabaataa ta'e zakaan nama saniif ni baqqaati yoo namni sun dhabaataa ta'e. Walii haa gallu bakka kana. Nama immoo dirqama isaa nyaachisuuf obaasuun sirra jiru akka ilmaan keetii akka haadhaa fi abbaa kee yoo isaa waan qabaanne ati dheebuu fi beelarraa isaan baasuun sirra dirqama. Haadhaa fi abbaa keetii dirqama miti zakaan. Isaan qabeenya keetirraa akka isaan rakkoorra hin buune qabeenya keetiin isaan badhaasuu qabda malee zakaa ittiin baafattu. Zakaa miskiinaa fi rakkataa fi kanatti jechuudha. Inshaallah walii haa gallu. Duuba ammas akkasumatti nama gartee karaa rabbii keessa jiru ka qabsoo keessa jiru jechuudha. Nama meeqa lakkoofnee nama 8 ta'uu qaba. Akkasumatti nama liqiin irra jiru jennee nama amantiitti seenee jennee nama gartee miskiina jennee nama hiyyeessa jennee miskiinaa fi dhabaataa walii lama. Nama dhabeenya keessa waan takka hin qabnee fi nama immoo waan nyaatu qabu hamma waan boru waan nyaatu hin qabne sunilleen
isaaf zakaan ni baqqaati. So ummata akkanaa kanarratti zakaan baqqaati jechuu ummata keenya. Nama liqiin irra jirtu, nama liqiin ifirraa kafaluu hin dandeenye, ummatoota akkanaa, ummatoota gartee amantiitti amma seene. Ummata ammas zakaa guuruu akka isaan zakaa san ijattiin babaasneef, akka irraa duroomaniif, akka ijattiin qabneef ummata saniif illee zakaa kan ta'a jechuudha. Zakaan kun akkamitti waajiba ta'a? Zakaan waniin ta'u duraan dursee ati islaama ta'u. Islaama taatee zakaan kuni maalirratti waajiba ta'a? Horii kee ati qabdu amata tokko sirra naannehee dhufe jechuudha. Amma garuu fakkeenyaaf haa jennu, anama kaampaaniif hin dalagaa haa jennu, baankii keessaa 5,000 qaba haa jennu, amata dabaree 5,000 qabaachuu ture irraa baase ammallee 5,000 tochee keessa jira. Dalagaan xiyya amma fakkeenyaaf baatii kana hojjedheetiin 2,000 baankii keessa seenee naataa 7,000 ta'a baankii keessatti jiru walii gala 7,000 san irraa hin baasaa jechuudha. 2,000 amma seenee kuni amata hin teenyeefti ammuma gizee baasu osoo hin baasin dura yoo seene qabeenyuma san irraa waliin baase jechuudha. Dirqama 2,000 sun amata dhufu taa'u eeguun qabu. Maallaqa kanatti dabalamee jennaan horii xiyya walumaanii takka ofirraa baase jechuudha. Akkasitti haa hubannu. Akkana jechuun maal jechuudha? Doolara 2,000tu 5,000 amata dabaree qaburraa itti dabalame. Meeqa ta'e? 7,000 ta'e. 5,000 irraan baasu 7,000 godheetiin irraa baase jechuudha. Kumatti doolara 25 ta'a. Gabaabsinee isin himne jechuudha. 2.5% kumatti irraa baasta. Dhibbatti 2.5% qarshii 2 fi shilingii. Waliigalaa miti. Doolara 1,000 takkatti akka maallaqa biyyattan hin beeku. Akka doolara Ameerikatti doolara 1,000 takkatti qarshii 25 baastee kannita. Doolara 10,000 irraa meeqa ta'a? Doolara 250 ta'a. 25 bakka 10 meeqa taati? Doolara 250 doolara 10,000tti. 20 doolara 500. 30 doolara 750. 40 doolara 1,000 takka. Walii hagallu. Doolara 40 akkasitti deemaa jechuudha. Doolara 1,000tti doolara 25. Doolara 2,000tti doolara 50. Doolara 3,000tti doolara 75. Doolara 4,000tti doolara 100. Akkasitti lakkaa'u dhugaa. Yoo 100 qabaatte meeqa ta'a? 4,000 ta'a. Yoo 100 baankii keessa qabaatte doolara akkasii yoo lokeet doolara 1,025 1,100 doolara waliigala 4,000 ta'a. Kalkuleet godhuu dandeenya. So akkamii kalkuleet goota? 25 bakka 100 takkaa goota jechuudha. 25 bakka 100 meeqa? Doolara 2,500 ta'a. Dhiifama wajji. Naam, afwan. Doolara 2,500 ta'a. Yoo doolara 1,000 qabaatte doolara 2,500 kafalta. Yoo doolara 10,000 qabaatte hoo doolara 250. Yoo miliyoona takka qabaatte haa jennu akkasumatti hisaabachaa jirta jechuudha. Kun takkatti doolara 5. Kanaafuu gaa zakaan tun yoom dirqama taate? Makkatti taate moo Madiinatti taate? Akka ulamaan ja'anitti hijiraa dura taate. Osoo Rasuulli hin baqatiin Makkarraa Makkaa keessatti waajibummaan isii dirqamummaan isii Makkaa keessatti argame. Garuu moo adda babaasanii hagam takka kafalamtii eenyuuf kannamtii eenyuuftuu haqa godhata maalirraa gartee kannamtiin Madiinatti godhamte. Madiinatti dhufte ahkaamni waa'ee isirraa dubbatu jechuudha. Kanaafuu ummata keenya maali bu'aan az-zakaatu an-namaa'u jenneen isiin tun guddina. Namni zakaa kannu hoggayyu guddina malee xiqqeenyan arku kana hubadhu. Namni zakaa kannu lola rabbiitiin waliin arku. Namni zakaa kannu guyyaa qiyaamaa nagee baha. Namni zakaa kannu qabrii keessatti illee nagee qaba. Namni zakaa kannu qabeenyi isaa hin barbadaa'u, hin halaaku, hin balleeffamu. Zakaan tun barakaatu keessa jira. Zakaan namni hin baasne hoggayyuu hiraaraadha. Hoggayyuu cinqataadha. Hoggayyuu waswaasaadha. Gammachuun qabu,
qabeenyi isaa hir'ina malee guddina hin qabu qabeenyi isaa dhabeenya malee qabeenya hin beeku walii haa gallu zakaatu annamaa ujanne zakaa jechuun ammas qulqullina isin tuni ati qabeenya kee kana si qulqulleessiti lammaffaa ati kana dilirraa si qulqulleessiti dhaggeeffadhu zakaan teetun rakkoorraa khasaarurraa balleeffamurraa si qulqulleessiti qabeenya kee kana ammas atuma kanaa fi hariiroo fi tee rabbi jidduu qulqulleessitee rabbii waliin nageessi gooti walii haa gallu dilirraa si qulqulleessiti nageessi baasti dilirraa zakaan tun bu'aa zakaa beeki zakaan tun ammas waajiba roga arkaana islaamummaarraa kan afuraffaa tahuu beeki بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة لما وإيتاء الزكاة سدي وصوم رمضان أفر وحج البيت شن إسلام ما واشن رتجارنته توكو ربي في رسول قمسو لما صلاة سدي زكاة بافتو أفر صومنا شنيسان حج قلو ولي قلامي زكاة يوم واجبته جنة يوم مالك أمات سرنا نوكابات قفلوا قبضايتشو نعم زكاة هوري ربي ترى سيكول قليسته أكسمتي شبور راه اللي سيكول قليسته جنة فايداني سي نعم بكا إسي الرابا سيتنا ربي بكا سيبو سمالي هنتاني جي رسول صلى الله عليه وسلم الرا حديثة في قرآن التفسير هدول التنقون جنل متي زكاة وان إسين تاتي بوا إسين قبدو همين إسين قبدو يهم بافني خانمو ليهم نايجو نمني غري مال جا غافا هورين تاكا ماليني غرتي نقدو خوني هن ترفاويني في مال جا يوم فكينا في نما دكانا غرغروته yoon takka nama midhaan facaafatu ta'e yoo midhaan isaa kun hin guddatiniif yoo gartee takka re'een isaa hin dhalin horiin isaa kun hin barakatin maal jaanii beeta maal gaa uf alhamdulillah baga nurraa haftee hujaa baga hin tirfaawini hujaa gartee maal balaa zakaa baasuutu nurraa hafe akka waan jibbiinsa qabuu fi zakaa tana gartee khalaxa guddaadha akkas yaaduun dilii gurguddoo hin yaadin akkas maal gaa qabeenya qabaachuun kiyya kun inuma narraa hafuun qabeenyi naaf dabalamuu dhabuun dachiin naa biqiluu dhabuun damoozni kiyya naa kennamuu dhabuun takka immoo midhaan kiyya kun naaf gartee tirfaa'uu dhabuun maal rakkuma balaa zakaatu narraa hafeeti maaltu narraa badee jaa gartee akka waan jibbiinsa qabu islaamummaa akka waan jibbiinsa qabu ta'e akkas hin je'in yaa qotee bula akkas hin je'in yaa abbaa rabbiin qabeenyaan si badhaase akkas hin je'in inuma rabbiin sittuu kannee horiin kee zakaahuu geenyaan alhamdulillah jechuu qabdati mallinummaan kee kunuu jiraatee tumaa ati maallaqa qabaattee maallaqa sadarkaa zakaa irraa baafattu geenyaan wallahi shukrii qabdati rabbi irraa galata guddaa rabbiin sirraa qabaa jechuu galata rabbiidhaaf galchuu qabda ati geesseetu lubbuudhaan jiraattee maaleenii sii tirfaawee walittuu sii qabamee zakaa sii dhaqabe alhamdulillah jee ati silaa zakaa sitti baasan namatti zakaa baafatu rabbi si godhe alhamdulillah jee badala silaa zakaa sitti baasan ati ka zakaa namaa baastu taanaan ka miskiinaa nyaachistu taanaan wallahi alhamdulillah jee naam kanaafu zakaan waajiba waan gartee bara dabreerra amma jidduu sirti naanne yoo qabaatte sirratti waajiba isintu rukni islaamarraahi waan rabbi waajiba godhe tokkorraahi jibbuun murtaddii si gooti islaamumarraa si baasti naam kana hubadhu kanaafu namni osoo beekuu isii tana jibbu osoo dirqama tahuu osoo beekuu amantii islaamarraa baajan namni wallaalaan isii tana gartee jibbe moo suni rabbiin yoo fedhe ni azabaa fedhe ni araaramaaf nama osoo beeku مالف جنان آية ربي جرى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم
sababa isaan gartee je rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan dirqaminnaa rabbii biraa nutti buute tana salaata salaatuu soomana soomanuu hajjii godhuu zakaa kannatuu waan rabbii biraa dirqama jechuu rabbiin nutti buuse qur'aanaan namni jibbe rabbii biratti namni sun ni kafara jechuutu jira hojiin isaa hundinuu habaa mansuuraa taati murtaddii taa namni sun duwwatti deebi'a yoo salaanni itti waajibaa miti jechuu amante kufritti seente yoo soomana soomanuun waajibaa miti jechuutti amante osoo beeytu kufritti seenta ni kafarta jaan zakaan dirqama jechuu osoo beeytu khasheekhi fi shariif ganda keessatti ganda islaamaa keessa dhalattee guddattee osoo beeytu dirqaminnaa kana jibbaa yoo qabaatteef ni kafarta jaan murtaddiidha namni sun tawbatuu qaba jaan guyyaa sadii qaba jaan namni sun tawbatuudhaaf hiree sadii qaba duwwaa naam qabeenyi kee yoo zakaa siif dhaqqabee ati gartee lubbuunuu jiraate alhamdulillah jee kana akkasitti abeenu zakaan faayidaan isii barakaadha guddina namni zakaa baasu hoggayyuu ol malee gad hin deemu ulfinaa fi kabajaa fi guddina malee xiqqeenyi isin argatu kana akkasi beek naam so duniyaa tee keessatti waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan waajiba godhe isiin tun waan dirqama rabbiin godhe tuuta isii kanaaf kennamuutu jira namni hundi hin fudhatu namoota reefuu 8 walii dubbanne san isaantu fudhata jenne kanaafuu isiin tuni makkatti dirqama taate ahkaamni isii immoo madiinatti waa'ee akkaataa isiitti kannatanii fi eenyuuf akka kannan meeqa akka kannan madiinatti bal'inaan ibsi isii ibsame garuu dirqaminnaan isii makkatti argame isiin tun humnoota islaamaatirraa arkaana islaamaatirraa takka tan taate waajiba horiin kuni namni sadaqate horiin kun horii kiyyaa miti horii rabbiiti jettee rabbii biraan dhufeette kannatuu qabda naam haya ammaan tana gara nama gartee zakaan dirqama ta'uu osoo beeku khannuu tana qorqoode zakaan dirqama ni beeka laakiin immoo khannuu tana osoo waajibummaa isii beeku bakiilummaan isatti argamte duba maali hukumin isaa namni kun gartee azaabaatu isa harkataa jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin namticha kana azaabaan isa gammachiisii je nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam مال ربي سبحانه وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والذين يكنزون الذهب والفضة إسانون ولتك أبتا والخاية جا ربي سبحانه وتعالى الذهب في والفضة كسوان زكايا كرشيليتو ولا ينفقونها في سبيل الله خخرا ربي تهين خنني مسكينا إن خنني مسكينا هوريخ نغرتي qabeenya qaban kanarraa miskiinaaf hin baasne kana rabbiin azaabaan isaan gammachiisi jeen fabashirhum bi'adhaabin aliim warra horii rabbiin isaanii kanne qabeenya rabbii kanarraa qabeenya rabbiiti khiyyaa miti je'ee miskiinaaf qabeenya silaa miskiinni horii qabeenya miskiinaa kana if biratti hambise bakiilummaadhaaf qorqodummaadhaaf rabbiin azaabaan isaan gammachiisi jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala أمني منافقة مال جانبيتا أمني منافقة لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين وسو ربين خنيا قبينيا خانا نبداسي ويسي لأكنو تتخنن نخنن برقود أكنت تلتني بريتني خنن الجان كانني ربي تنرى لكن إمو مال جي ربي سبحانه وتعالى قافة قرتي فلما آتاهم من فضله يرو ربين قافة إسان وسو ربي نوخنني خنني جاني ربي إساني خنني جا ربي خنني في جا وقو خنني جا ربي فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون جا ربي سبحانه وتعالى بر إنما قافة هوري أرقتن ما تيسان أرقتي جا بخيلون ما تيسان أرقتي جا ربي سبحانه وتعالى ني بخيلو من ني قرقودني إنما خنت را غرغلني جا ربي سبحانه وتعالى خنا رب فبشرهم بعذاب أليم جي عذاب لا ليساتو إساني جراية جدان إسان غمچيسي جي يا نما زكان قبينيا قباتي هوري ربين سي بداسي دروم ما رب استبيخ قبينيا كوما دولار كوم شنيو قباتي أما تسرناني
yoo gartee dahaba tokko hagartee ziqaya tokko giraama 85 gahu yoo qabaatte mana yaa dubartii islaamaa zakaan irratti waajibee jira irraa baasi. Naam akkamitti waajibaa fi kana maal maallaqa bal'inaan if duraaf keessatti haasofna jechuudha. Garuu immoo namoonni horii qabdan keessattuu namoonni doolaara 5,000 ol baankii keessaa qabdan khaliqii kafaltanii waan nyaatan irraa nyaatanii waan dhuydan irraa dhuydanii irraa uffatanii irraa maatii nyaachistanii obaastanii 5,000 isin hafee isin irra naanna'u kiraayii irraa kafaltan liqii irraa kafaltan booda 5,000 isin irra naanna'u doolaarri 4,474 amma akka 2020tti nisaaba jechuun hisaaba shalaggii doolaaratti nisaabni hagasta namni hagasta akka qabdan ka'amata isin irra naanna'e yoo osoo beeytan osoo dandeessan hannu osoo qabdan isinirra osoo jiru diddan qabeenyi keessan kun rasuuli sallallahu alaihi wasallam guyyaa qiyaamaa jawwee isinitti ta'ee dhufa jaa rasuuli sallallahu alaihi wasallam jawwee malaaxaa qabeenyi kun doolaarri 5,000 jawwee ta'ee si dhufa jawwee ija gurguraatti ija hamtuu qabdu tokko dhufee dhukkee si kaasaa jiru guyyaa qiyaamaa haalli sun osoo sin mudanne ammas qabeenyi kee kun khasaaraa malee tirfiin qabu hiraara malee gammachuun qabdu namni zakaan dirqama osoo beekuu osoo isarra jiruu dide qabeenyi isaa khasaaraa malee xiqqeenya malee hiraar malee gammachuu takkan arku addunyumattuu qabrittis rakkoo akhirattis rakkoo addunyaattis rakkoo namni zakaa kafalu malleen isaa ni qulqullaawa malleen isaa ol guddata innillee rabbii biratti jaalala argata isaa fi rabbii jidduu nagayaatu argama rabbi lolar isaallee irraa qaba jechuudha. Qabeenya miskiinaaf bira qabde, qabeenya yatiimaaf bira qabde. Naam. Akka munaafiqaan tahin hin agarree bara Oromoon akka jettutti maal jaan jee bara uummanni Oromoo namni haga addunyaan harkatiin maal jaan arjaadhaa jaan. namni haga addunyaan harkatiin maal jaa abuu ani yoo maallaqa qaba silaa qabaadhe masgida akkanaa ijaaree miskiina akkanaa nyaachise yatiima akkanaa godha jaajan namni haguma maallaqa hin qabaatiin arjaadhaa jaan gaafa maallaqa argate bakiilatti garagale jaan illaa nama rabbi rahmata godheef malee nama akkasii hin ta'in duwwa yaadadhu gariin keenya hedduun osoo Ameerikaan dhufin gaafa Keeniyaa kana turre abuu barsilaa nuti Ameerikuma tana dheenee doolaara lafaa gurree tujjaara taane abuu bar masgidaan ani ijaaru rakkataan ani gargaaru sheekha kiyya kanin biyyatti dhiise خانين درسوما ولين أو بليزين تني سايبوتن درسوما ولين تور خواتك كن كم كتابان بيتاف مسجدان جار ها أكنان قول هذا في باقي يف منان جار غافا करते मालका ते कोर करते टेलीफोन आओ मिस्किन जलान खासू هذا في أبا إسا سنيف بالما سنين इंगूतू مسجدا جارو ديسي مسجدا उन्डकू نام ربي الرحمة قول إيه مليجو خناف أرومون جتي حديثين أرومو كمبر مياوانا بر بريدا دار مال جان namni gaa haguma hin tujjaaromin haguma hin duroomin arjaadhaa jaan gaafa gartee tujjaarome gaafa duroome namni haga isaa bakiilan jiru nama dhufee aboo rakkadhee na gargaaru fuularraa gargala jaan duuba nama fuularraa gargalu rabbiin guyyaa qeema akkam godhuu deemeetani maal jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ورهوري ولكبته ذهب في زكاة خغرتي مسكينة في خنني خرار برتهم باسني جرسن عبد ربيتين إسان قمتي سجن عبدان مال جمس يوم يحمى عليها في نار جهنم ويا غرتي ibiddi isaanitti balbaltuutu dhufa jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin guba jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala yawma yuhma alayha fi naari jahannam ibidda jahannam keessatti qabeenyi isaanii birriin isaanii dahabni isaanii ziqeeni isaanii horiin isaanii tun wali qabamtee goomti jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala fuula akkasitti miskiina irraa garagalu ture ha telefoona miskiina irraa cufachuu ture osoo qabu osoo dandahu osoo waajiba dirqama baasuu qabu osoo qabu مالني أتولي كابتكم مالك مسكين كتيبخ هوري ربي كتيبخ يروح في ربي زرع برجو دندا ربي سي خني جيس لالو جردوا مالي دوا ونسي كابتو جي ربي سبحانه وتعالى هوري إساني سنت إبد جهنم خيستي أبين سنت ربي سبحانه وتعالى ولي جورمتي
دنف إبدات تقلك فما جي ربي سبحانه وتعالى في نار جهنم خنا ما تقول أما جان دوبا ربي سبحانه وتعالى أبين سنين فتقوى بها جباههم جي ربي سبحانه وتعالى بري سنين أبين سنين ذهب سنين ما تقول أما جان ربي سبحانه وتعالى ما لكم سنين إسين تن سمودمتي بلبلي تقل نقوبمتي نعم ما تقوبم أدي إسانيتون جباههم جي ربي سبحانه وتعالى أدي إسانيتنا تا إسان قرتي كنا فول الرانا ما قرقل أنتنا مسكين الرا أدي إسانا كتك أبيني خنا نتين أولادة أنا مجابر بيكون سخيانين في دي هوري خيا خاني ولي كودي ربي خاني نانجا رسولات تتناجا جا هجي خيا أمجا إسين شكوتين زكاة باسان نجتني أكنا متى أولك أبيهجو فول إسا خنا ربي إبدتشي دا جاندوبا وجنوبهم akkasumatti gartee cinaacha isaanii kanallee akkanatti namarraa itti garagalan kana gartee cinaacha isaanii katti boonan kana akkan irraa nama garagalan kanallee jaa rabbiin subhaan ibiddaatu itti balbala jaan gartee وظهورهم دودة إسانيتيس warra gartee duuda nama garagalu saniis gartee jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala وجنوبهم girri isaanii وظهورهم دودي إساني هذا ما كنزتم خنوان إسن لبو تيساني بترايتني جا ربين سبحانه وتعالى زكاة خنو ديدني خنوان الدنيا إسن تراكتني وان إسن كسبتني جا ربين سبحانه وتعالى قالت إسن مسكينة يتاما ركتا قرتي أمتا لكين رجرت أمتا ركوك أبو أمتا سلا غرغارسك أبو بربادو إسن را إسن ربين إسان را إسن درومسي أكا إساني خاني تنفسني خاني إسن جلالدن الران تنك أبيني خيسا ولك أبامي إسي ولين أكسي ولين قبت تنجا ربين سبحانه وتعالى فذوقوا ما كنتم تكنزون ننتما جا ربين سبحانه وتعالى خن الدنيا إسن الخايتني إسني في عذاب نلين أبيني خيساني في إسن عذاب خيستي قوت ولين عذاب أنتما جا ربين سبحانه وتعالى خوني وان إسن الدنيا تقرتي خنو ددني الخايتني الران تن ولين إسن قمنا جا ربين سبحانه وتعالى من آتاه الله مالا نمني قرتيك أبين ربين إسا خنّي أبين خنرهن خنّمني خناتو إسا قلنا ما جا ربين رسولي صلى الله عليه وسلم ربي لين خناتو إسا قلنا ما جا دوا داوتو تخين الرانتنا هلاك إسين قبدو زكاة بافتشو أبو في درك أمنا إنيوتو فنتو قبا qabeenyi hagam takara khannamu qaba nisaaba jechuun amma akka Ameerikaatti doolaara 4,974 fi 74 2020 kana keessatti hagas takka qabeenyi heegehee amata tokko sirra naannoinaan irraa baasuun waajiba warri taaksii oftanoo taaksii irraa hin baastan qabeenya isin amata kana daliidan irraa baastan waan taaksiin sun hojjette irraa baastan warri tiraaka oftanis akkasuma qabeenya tiraaka kanaan isin arraantana amata kana keessatti wali qabatanii irraa baastan malee tiraaka gatii isaa laaltee hagam takkatti gurguramaa irraa hin baastu waan inni amata kana sii oomishe irraa baasta waan wali qabderraa taaksiinis akkasi warri taaksii oftan jechuudha. Kanaafuu kana keessa konfiishinii akkan jiran bal'inaan akkamitti baasanii midhaan irraa akkamitti baasan beeylada irraa akkamitti baasan dahaba irraa akkamitti baasan ziqaa irraa akkamitti baasan kanneen bal'inaan keessa seenan inshallah rabbii fedhe arraaf immoo hammeenya nama zakaa hin baafannee irraa dubbanna. Kanaaf akka نشيداتني نابورها نشيدات رنا خايف بارك الله فيك إذن الدرمادا كدايماني إذن الدرمادا كدايماني أنني خنت وسا وقام برقاسا دقسلم إلى إيا وللاسا دبسا وفيسا وانغب دنك سودا أدوما فتاني
Ojogi nashare tatinda batani milkida fakati tamarana tuni Rabbi jingargara yo sangargartani Rabbi jingargara yo sangargartani Alami fintusa wa gargasa Degasa lamida iya walilasa Debisa usisa Ya Abba ilmani ni beita ilmote Ya hada ilmani Tancini bugarte Robaf jama marti Isaniti bute Bornu tahu mala Arra isan tate Enutu dirmata Yo ati jaljete Enutu dirmata Yo ati jaljete Alami fintumsa Wan kabun gargar